kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatiiwwan chaanaalii keenyaa hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya idduma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha warroonni toora YouTube chaanaalii kanaaf haaratan immoo toora YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan maatii nuuf ta'a akkasumas immoo nu jajjabeessaa yaada keessan immoo koomentii nuuf godhaa isiniin jenna jechuudhaan. Egaa akkuma beekamu aartistii kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e aartistii Falmataa Kabbadaa waan haaraa qabatee as ba'eera jechuudha. Innis maal yoo ta'an wallee mata dureen isaa gameetti jedhu qabatee dhufeera jechuudha. Egaa kana malee aartistii Falmataa Kabbadaa kanaan dura sirboota babbareedoo sirboota qabsoo akkasumas immoo sirboota jaalalaallee kan nu biraan gahaa turuu isaanii yaadatama jechuudha. Kana malees aartistii Falmataa Kabbadaa walleessaa mata dureen kaasii qumaara kee jedhuun kan beekamu yoo ta'u itti aansee immoo Falmataa Kabbadaa wallee abbaa biyyaa Oromoodha jedhullee gadi nu lakkisee ture jechuudha. Kana malees bara qabsoo keessa aartistii Falmataa Kabbadaa qeerrotu galaa baataa wallee jedhu fa'aa qabatee nuuf dhiyeessu isaan yaadatama jechuudha. Kana malees immoo gumaa gurraacha kan jedhu waggoota lamaan dura gadi nuuf lakkiseera jechuudha. Kanaaf ammas wallee haaraa qabatee dhufaa jiraachuu isaa toora sooshaal miidiyaa adda addaa irratti beeksifamaa jechuudha. Kanaaf walleen kun kan inni irratti gadi lakkifamu toora YouTube chaanaalii Barriqoo Entertainment irratti gadi lakkifama jechuudha. Guyyaan gadi lakkifamu beekuu baatus walleen kun kan inni gadi lakkifamu toora Barriqoo Entertainment qofa irratti jechuudha. Kanaaf walleen kun akkuma gadi lakkifameen Barriqoo Entertainment irratti deematii daawwadhaa isiniin jenna jechuudha.